Afrikaa kibbatti gidaarri mana hidhaa akka jabaa shiboodhaan xaxamee dallawamee ture. Abukaatoo seeraa fi dargaggeessi lammii Hindii garuu hidhaa kana homattuu hin lakkoofne. Namoonni tokko tokko mana hidhaa akka masaratti ilaalu, gariin akka iddoo bashannanaatti fudhatu. Kanneen biroo ammoo manni hidhaa xurree gabrummaa irraa gara bilisummaatti nama fullaasuudha jechuun ibsu. Wayitiin isaa bara 1900 dargaggeessa lammii Hindii abukaatoo seeraa Mohandas Gandii ture. Gaandiin lammiilee Hindii qindeessuun cunqursaa uummata irratti raawwatamaa ture tarsiimoo qabsoo hokkara maleessaatiin waggaa 8 hoogganuun qabsaa ture. Uummannis faana isaa bu'ee kaardii galmee koloneeffattootaa gubee qabsoodhaatti makame. Hidhaan hamaan akka isaan eeggatu beekanis inumaayyuu homaa ittiin fakkaanne onnee gammachuutiin of kennanii qabsoodhaatti seenan. Gaandiinis haqa dhiibamee fi cunqursaa ra'anuun kan danda'amu qabsoo hokkaraa hin qabneen ta'uu ifatti dubbate. Qabsoo hokkara maleessaa kanas Saayitaagiraa jedhee moggaase. Hiikkaan isaatis dhugaaf dhaabbachuu jechuudha. Faana Gaandii kana hordofuunis ardiilee addunyaa garaagaraa keessatti adadumaan qabsoon diddaa gabrummaa finiinuu eegale. Tooftaa fi malli qabsoo Gaandiin uume kun jaarraa 20ffaa guutumatti jijjiiree jira. Qabsoo hokkara maleessaa. Biyyi Ingiliz Hindiin jaarraa tokko oliif koloneeffattee bulchaa turte. Bara 1922tti garuu qondaalli olaanaan Ingilizii kan maqaan isaa Lord Irwin jedhamu taateen jabaan kan waraanni isaanii faccisuu fi irraa dandamachuu hin dandeenye tokko uumame akka jiru hubate. Diinni guddaan Ingilizotatti bo'oo mataa ta'e kun Mohandas Gaandiidha. Gaandiin Afrikaa kibbaa irraa gara Hindiitti erga deebi'een booda nama siyaasaa dhageettii jabaa qabu ta'uun uummata dadammaqsee qabsootti kaaseera. Hindiin alagaan olaantummaadhaan to'achuu kan danda'eef jabeenya Ingilizotaatiin qofa osoo hin taane deeggarsa Hindoota isaaniif tumsaniin akka ta'es hubate Mohandas Gaandiin. Akkamitti loltoonni Ingiliz 100,000 hin caalle uummata miliyoona 350 koloneeffate jechuun erga of gaafateen booda Mohandas Gaandiin waan Ingilizonni akka goonuun nu ajajan hundaa ammaan booda ni dinna. Wayitiisan sochiin hunduu guutuu biyyattiitti qabbanaa waan dhufuuf malli kun ammoo akka uummanni sirnicha irratti finciluuf nu gargaara jechuun dubbate. Lammiileen Hindi baay'een kallattii maraan sochii kanatti makamuun qabsoodhaaf qophaa'uu eegalan. Gaandiinis humna kana faayidaa irra oolchuun daandii bilisummaatti isaan ceesisu tooftaa barbaadutti ka'e. Lixa Hindiitti kan argamu daangaa laga Sabarmaatii jedhamutti waajjira muummee banate. Iddoo jireenyaa holqa keessa jiraatutti taa'ee qabsoo hokkara maleessaa kan eegale kana haala kamiin daandii milkeetti geessuu akka danda'u kophaa isaa taa'ee buusee baasee torbaanota danuuf itti yaade Mohandas Gaandiin. Ingilizonni riphee sagalee dhooffachuu Gaandii kanaaf yaada garagaraa kennaa turanis namni itti dhiyeenyaan quba qabuu fi torbaanota inni dhokate sana kan wajjin ture Narayaan Dessaay akka jedhetti namoonni tokko tokko tooftaa inni ittiin adeemu kana Ingilizonni akka irratti hin barreef hafuura dhokfate jechuun yaada kennu. Gaandiin garuu turmaata isaa kophummaa kanatti eeruu homaatu osoo hin kennin keessi koo deebii gahaa akkanaaf laatu abdiin eegaa jira jechuun wixinee qabsoodhaaf isa barbaachisu abuuraa ture. Haala kanaanis erga tureen booda Mohandas Gaandiin murtii tokkorra gahe. Murtoon isaa kunis qaraxni soogidda yookiin ashaaboo irratti Ingilizotaan kaayamee fi kan olaantummaa jiraatiin hoogganamaa ture akka kaafamuu fi lammiileen Hindii kaayyoo isaa kan hordofuu akka qaban kan ibsu baatii bitootessaa 2 bara 2030tti qondaalota Ingiliziitiif xalayaa barreesse. Dhimma kanarratti qondaalonni Ingiliz mariidhaaf dhiyaachuu akka qabanis beeksise. Guyyoota muraasaan booda murtoon Gaandii kun gama koloneeffattootaatiin mufii guddoo uumeetiin ture.
Qaraxni soogiddarra kaa'ame kun kaafamuu yoo baate Gaandiin hordoftootaa fi deeggartoota isaa qabatee gara iddoo ashaaboon irraa oomishamutti deemee uummanni ofii isaatii oomishee fayyadamuu akka danda'u kan jedhu xalayaa kanaan qondaalota Ingiliiz akeekkachiise. Achiin booda Mohandas Gaandiin iddoowwan kuufamaa ashaboo kamiin faatu diddaa uummataa eegaluun mijata kan jedhuuf garee hundeessee akka abuuraniif garasitti erge. Soogiddi waan guddaa fi wanta jireenya keenya keessatti guyyuu barbaachisu ta'uu hubachuu akka qabanii fi qaraxni ashaboo keessattuu uummata hiyyeeyyiin irratti dhiibbaa inni qabu haasawa waltajjiilee irratti hawaasaaf taasisuu fi hiree argate hundaan uummata yaadachiisuu fi kakaasuu itti fufe. Dhaadannoo soogiddi maaliif qaraxama jiru qabachuun eebla 12 bara 2030tti Gaandiin waayillan isaa namoota 78 wajjin lafa fageenya kiiloomeetira 390 irratti argamtu qarqara galaanaa bakka saba martii jedhamtu dhaquuf imala eegalan. Akkuma isaan imala eegalaniin lammiileen Hindii kanneen kumoota iddootti laakaman tuuta Gaandiin durfamu kana faana bu'uun imala dheeraa kanatti makaman. Kanneen imalaaf karaa bu'an namoota 78 jalqabaa keessaa namni umriin Mohandas Gaandii hangafuu hin jiru. Gaandiin wayittii sanitti nama ganna 60 ture. Imalli itti fufee uummannis dhawaatumaan itti makamuun lallabee walitti dhaamee deemsi daandii bu'e. Poolisoonni biyyattii taatee kana hordofaa kan ture yoo ta'u mootummaan garuu yeroo ilaaleetuma cal'isuu filate. Imalli miilaa kan amna dheeraa hanga baatii tokkoo fudhachuu danda'u kun qalbii lammiilee Hindii kumaatama ta'anii akka hawwatuu fi tarii koloneeffattootaan hidhamuullee akka malu Gaandiin dursee tilmaama isaa lafa kaatee itti seene waan ta'eef namoota kumaataman dabaalamee bakka karoorfatetti qajeele. Imala hawaasa bal'aa hirmaachise kanaan dandeettii fi sagaleen Mohandas Gaandii ol fuudhamee lallabame. Amna kanarratti barruulee fi gaazexaaleen hedduunis argamuun galaana uummataa kana gabaasuun Gaandiif carraa guddaa uume. Mohandas Gaandiin waltajjii gubbatti hawaasaa fi deeggartoota isaatiif haasaa wayitii taasisu akkas jechuun dubbata. Ingiliizota jibbuu hin qabdani. Sababbiin isaa Hindiin humnaan nu harkaa hin fudhanne nutu kenneef malee jechuun jabeessee dubbata. Imalli Gaandiin lammiilee Hindii kumaatamootaan of duuba hiriirsuun gara iddoo oomisha ashabootti taasise kan uummata biyyattii gabrummaa jalaa mataa ol qabachiisu waan ta'eef koloneeffattoota Biriitish yaaddessaa dhufeera. Ingiliizonni yoo Mohandas Gaandii hiite biyyattiitti jeequmsi hamaan ni uumama jedhamee sodaatame. Yoo dhiisan ammoo seerri cabee olaantummaa warra humnaan biyyattii dhuunfatee bulchaa jiru ammoo baduuf jira waan ta'eef malli harkaa badeera. Gaandiin hooggantoota naannolee kanneen koloneeffattootaaf ergamuun taayitaa irra jiran aangoo akka gadi lakkisan gaafachuu itti fufe. Namni kamuu Ingiliizota deeggaruu gaafa dhiise bilisummaan biyyattii fagoo akka hin taane haasawa isaa keessatti irra deddeebiin uummataaf ibsaa ture. Dhalattoota Hindii kanneen Ingiliiziif tumsan maaliif alagaa jala fiigdu jechuun gorsaa ture. Waamicha qabsaa'aa kana hordofuun wayittima sanitti hooggantoonni 140 ta'an fedhii isaaniitiin taayitaa mootummaa gadi lakkisaniiru. Gama koloneeffattootaatiin fayyaan Gaandii haala hamaa keessa jiraachuu isaa olollee hafarfamus inni garuu osoo gurra itti hin laatiin kaayyoo isaatti cichuun imala qabsoo kan eegale ittuma fufe. Imala taasisu cufa keessatti gandoota keessa darbanitti boqonnaa gochuu wayitii goran namoota meeqatu sirna kana balfuun qabsoo keenyatti dabalame meeqa isaaniitu kadii uffate jechuun iyyaafata. Kadii jechuun uffata addaa kan harkaan jirbiirraa hindootaan oomishamee fi uffata namoonni qabsoo Gaandiin hoogganamu kanatti makaman uffatanidha. Imala qabsoo hokkara maleessaa kana keessatti uffata Ingilizii fi biyyoota biroo irraa seenan lagachuun lammiileen biyyattii harka isaaniitiin jirbii foon wayaa tolfatanii akka uffatan jajjabeessaa turan. Haaluma kanaan guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 2 dhimma kanaaf oolchuun bakka gaan hundatti jirbii foonii uffata kana dha'uun uummanni akka uffatu taasifamaa ture. Lammiileen Hindii keessattuu uffata biyya Ingilizii irraa Hindiin seenu guutumatti bituu lagachuun namoonni miliyoonaan lakkaa'aman kanneen warshaa koloneeffattootaa keessa hojjetan akka dhaaban taasiseera.
Ummanni keenya wayitii akkanatti walga'ee harka isaatiin jirbiifoo faaruun isaan wal harkaa fuudhanii faarsan faaruu bilisummaa ta'a jechuun dubbataa ture Gaandiin. Mohandas Gaandiin deeggartoota isaa gufuun hedduun fuuldura isaaniitti akka jiru ifatti itti himuun namni kamuu hidhamuu dabalatee rakkoolee garagaraatiif saaxilamuu akka danda'u dursee ibsuun kanaaf ammoo akka of qopheessan amansiisaa ture. Amna isaanii guyyaa 24ffatti imaltoonni Gaandiin durfaman iddoo itti adeemaa turan qarqara galaanatti wayitii isaan dhiyaatanitti gaazexaan biyya Ameerikaatti maxxanfamu tokko akkas jechuun gabaase. Ingiliz akkuma sababa shaayiitiif Ameerikaa dhabde amma immoo sababa sooqiddaatiin Hindiin dhabuuf deemti jechuun gabaasa qoosa fakkaatu gurra addunyaatiin ga'e. Imaltoonni akkuma qarqara galaanaa gahaniin Gaandiin deeggartoota isaa kanneen 12,000 ol ta'aniif haasawa taasiseen akkas jechuun dubbate. Hundi keessanuu ashaboo kana harka keessaniin hammaaraa cumbadhaa qabadhaati gatiin isaa ruupii miliyoona 6 akka ta'etti yaada. Mootummaan oomishaa fi daldala sooqiddaa guutummaatti dhuunfachuun akkamitti qabeenya biyyattii saamaa akka ture tilmaamaa jechuun dubbate. Moromtaa san Mohandas Gaandiin gadi jedhee sooqidda dhoqqee waliin hammaare. Ergasii seerri ashaboo irratti bahee ture cabuun guutummaa biyyattiitti wal gahe. Lammiileen Hindii kumaatamaan qarqara galaana kanatti roga hundaan imaluu jalqaban. Oduun seerri ashaboo irratti bahee ture fashaluu wal qabate Gaandiin hidhamuu mala jedhamee sodaatamus yeroof garuu osoo hin hidhamin ture. Ingilizonni dubbiin ashaboodhaan kaate sadarkaa kana hin geetti jedhanii hin yaadne ture. Akkamitti sooqidda danfisanii nugusa ta'uuf yaadan jechuun qeshinaa itti godhaa turan. Gaandiin qabsoo isaa itti fufuun gandoota naannoo qarqara galaanaa jiranitti imaluun kaayyoo qabsoo hokkara maleessaa kana ummata barsiisuu itti fufe. Har'a seera ashaboo irratti bahee ture cabsineerra. Boru ammoo seerota gabroonfataan ummata keenya irratti fe'amanii turan dignee boolla balfatti ni ganna. Haala kanaan itti fufnee irree diina keenyaa ni barbadeessina jechuun ummata onnachiisaa ture. Lord Irwin maasaraa Niw Deelii jiru irraa ergaa akkas jedhu dabarse. Sochiin Mohandas Gaandii humna keenyaa ol ta'eera. Bakkoota hedduutti caasaaleen mootummaa laamshaanii jiru jechuun xalaa barreessee Londanitti erge. Waajjiraaleen Gaandiin itti tajaajilamu hedduun qarqara galaanatti kanneen ijaaramanidha. Erga gaafa sooqidda barruu harkaatti hammaaratee as baatii tokkoon booda ammas wixinee qabsoo birootiif tarsiimoo bocotti ka'e. Itti aansuun saamicha ashaboo kana dhaabsisuuf xalaa tokko qondaala Ingilizii Lord Irwiniif barreesse. Ergaan xalaa kanaatis gibira yookiin taaksii irra kaa'amee hatattamaan kaasu weerartoota hidhuu yookiin ammoo hundeedhaan buqqisuu kan jedhu ture. Haa ta'u garuu Gaandiin gaafuma san humnoota Ingiliziitiin qabamee mana hidhaatti darbatame. Gaandiin hidhamuu isaatti hedduu gammade. Akkuma hidhamuu Mohandas Gaandii dhagaameen fincilli guutummaa Hinditti dhoo'ee sochiin hawaas dinagdee addaan citee hokkarri hammaatee itti fufe. Lord Irwin poolisootaan tarkaanfiin hiriirtota irratti akka fudhatamu sadarkaadhaan ajaja dabarse. Biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa labsamuun walga'iinis ta'ee sochiin kamuu akka hin taasifamne labsani. Miidiyaaleen biyyattii odeeffannoo hin jirre gadi lakkisan osoo qaamota amanamoo Ingiliziitiin hin gulaalamne akka hin darbine kan jedhu ajajni dabarfame. Ummanni ammoo tarkaanfii qaamni biyyattii bulchaa jiru fudhachuu eegalee kanaan dallaluun seermaleessummaan daraanuu hammaachaa dhufe. Sababa kanaan lammiileen biyyattii 60,000 hanga 100,000 ta'an manneen hidhatti ogguraman. Gaandiinis hidhamus sochiin iddoo oomisha ashabootti godhamu garuu ummataan akkuma itti fufetti jira. Walaleessituun beekamtuu Hindii kan maqaan isii Saarojin Naayiduu jedhamtu sochii Gaandiin eegale itti fufsiisuun waltajjiilee garaagaraa irratti ummata dammaqsuu fi hoogganuu itti fuftee tooftaa qabsoos wixanuun gorsa garaagaraa hawaasaaf kennaa turte. Wantoota jeequmsa uuman hin fayyadamina. Yoo isin dhaanis deebiftanii nama san hin rukutina. Qabsoon keenya fincila hokkara maleessaadha jechuun ajaja dabarsite. Haala kanaan osoo jiran hiriirtonni 2,500 ol ta'an humnoota waraanaatiin fuulletti walitti bu'iinsi uumame.
poolisoonni hiriirtota akka malee reebanii miidhaa jabaa irraan gahan. Gochi kun miidiyaalee addunyaa hedduun gabaafameera. Seenetiin Ameerikaas dhimma kanarratti walgayii gaggeessee ture. Miidhamtoota keessaa tokko haala ture yoo ibsu, kaayyoon keenya hammeenya mootummaa kanaa baafnee saaxiluudha. Kun ammoo ammanuuf milkaa'eera jechuun dubbate. Gaandii fi hooggantoonni qabsoo kanaa hidhamanis fincilli uummataa magaalota gurguddoo biyyattii hundatti finiinii itti fufeera. Mootummaanis dheekkamsa uummataa kana to'achuu dadhabee odeessaalee jeequmsa kanaan wal qabatan kanneen miidiyaalee addunyaa irratti gabaafamaa jiranii humnoonni Ingilizotaa laaffataa dhufe. Hoogganni tokko aangoo isaa irratti ititee jiraachuu kan danda'u uummata hoogganuu wajjin nageenya yoo qabaate qofaadha yaadni jedhu koloneeffattootaaf liqinfamuu baatus fincila uummataatiin cinatti hawaasni biyyattii oomishaalee warshaa fi suuqii Ingilizotaatti gurguramu bitanii fayyadamuu diduun torbaan tokko keessatti meeshaalee Ingilizotaa kisaaraa dhibbeentaa 25 galmeessisan. Kana kan hubate ministeera muummee Ingiliz wayitiisanii Ramsey MacDonald rakkoo kana furuun kan danda'amu Mohandas Gandhi dabalatee hooggantoota mana hidhaa jiran hiikuun isaa wajjin marii taasisuun murteessee akka hiikaman ajaja dabarse. Yeroo Gaandhiin faa mana hidhaatii hiikamanis sochiin uummataa cimaa ture. Ta'us garuu Gaandhiin deeggartoota isaatiin yeroo murtaa'eef tasgabbaa'anii akka boqotan waamicha taasisuun dhimma muummichi ministeeraa Ingiliz mariif dhiyeesse irratti hirmaachuu akka barbaadu eeyyamummaa isaa ibsuun beellama qabate. Garuu oomishni ashaboo kan uummataan dhuunfatamee ture itti fufuu akka qabus hubachiise. Masaraa mootummaa Ingilizotaa kan Niw Deeliitti argamutti mariidhaaf namni siyaasaa jabaan dhimma biyyaa isaa irratti hirmaachuuf affeerame Gaandiin nama jalqabaati. Mariin kun dhimmoota garagaraa irratti osoo mari'atamuu torbaanota 3 lakkoofsiseera. Gaandiin seeronni ukkaamsota mariidhaan furamuu fi namoonni kumoota hedduutti lakkaa'aman kanneen hidhamanii turan erga hiikamaniin booda deeggartoota isaatiif fincilli eegalame guutumatti akka dhaabatu waamicha dabarse. Dhimmoonni heera mootummaatiin wal qabatan mariitti aanuun Londanitti furamu jedhamee addaan galan. Jechi kun garuu deeggartoota Mohandas Gaandiitiin waan hin liqinfamneef Gaandiin qabsoo keenya dabarsee gurgurate jechuun gungummiin uummata keessaa dhagamaa ture. Haa ta'u garuu Gaandiin gama isaatiin qabsoon eegalle karatti hafuu hin qabu jedha. Namoonni waa'ee qabsoo dhawaatumaan muuxannoo irraa baraa adeemu waan ta'eef wanti barbaannu hundi yeroo tokkotti hin argamu. Ni mari'atta. Yoo ittiin milkoofne ammoo humna kee walitti sassaabattee filannoo biraa barbaadatta jechuun warri isa qeeqan akka tasgabbaa'an taasise. Sochiin qabsoo hokkara maleessaa Mohandas Gaandiin eegalame uummata biyyattii daraan dadammaqsuun olaantummaan humna Ingiliz biyyattii irratti qabdu adadumaan laamsha'ee imala bilisummaa Hindiitiif xurree akka saaqu taasiseera. Sochii Gaandiin eegalee hordofuun waggoota 16 booda Hindi bilisummaa jaarraa tokko oliif koloneeffattootaan irraa mulqamee ture deeffachuun bilisummaa isii bara 1947 deebiftee gonfatte. Biyyi Hindii bilisoomte yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti rasaasatti dhukaafameen ammajii 30 bara 1948tti Mohandas Karamchand yookiin maqaa leelliftoonni isaa itti moggaasan Mahatma Gaandiin ajjeefamuun umrii isaa ganna 78tti du'aan addunyaa kanarraa godaane. Gaandiin bu'aan tarsiimoo qabsoo isaa kan hokkara maleessaan masakamuun Hindiif buuseen alatti dhaloota itti aanuufis fakkeenyummaa gaarii barsiisuun darbe. Mohandas Gaandiin yeroo tokko akkas jechuun dubbate. Tooftaan ani itti fayyadame kun kan wayitii Edison humna elektirikitti dhimma bahaa tureen wal fakkaataadha. Dhawaatumaan guddataa ifaa adeema jechuun ibse. Tooftaan qabsoo Mohandas Gaandii Afrikaa kibbattis itti fayyadamame waggoonni 60 darbanis tarsiimoon Gaandii Ameerikaa kibbattis hordoftoota danuu uumeetiin ture. Yuunivarsiitiin beekamaan gurraachotaa kan Fiskii Yuunivarsiitii jedhamutti barattoonni baratan wayitii mooraa dhaabbatichaa keessa jiran jibbaan loogummaa sanyii homtuu itti hin dhagamu ture. Haa ta'u garuu yeroo gara magaalaatti ba'an loogummaan sanyii kan isaan irratti raawwatamu daraan jibbisiisaa ture. Keessattuu kibba Chicaagootti manneen barnootaa keessatti ujummoon bishaan dhugaatii irratti
Mallattoon kun kan warra adiiti, kun ammoo kan warra gurraachotaati jedhamee daangaan sararamee gurraachonni akka namatti hin lakkaa'aman ture. Magaalaan biraa ammoo tan Naashliin jedhamtu yoo taatu asfaatti jibbiinsa gurraachotaaf qaban kan daangaa darbeedha. Akkuma Johannesburgitti gurraachota irratti godhamaa ture jechuudha. Hoteela warra adii seenanii fayyadamuun hin danda'amu. Gurraachonni hin keessummeeffaman yookiin balbalatu itti cufama. Mana barnootaatti barannutti kan nutti himamu waa'ee walqixxummaa, dimokiraasii, kabajamuu labsii seeraa fi haqa ture. Achi baanee wanti nurratti raawwatamuu fi kan ijaan arginu garuu faallaa isaati. James Lawson Ohayootti tajaajilaa bataskaana tokkooti. Barattoonni Naashliin waltajjii tokko irratti akka hirmaataniif haala mijeesseefi. Dargaggoon kun waggoota 3 biyya Hinditti barsiisummaadhaan tajaajilaa waan tureef waa'ee qabsoo hokkara maleessaa kan gaandiidhaan bocamee ture sirnaan nama qalbeeffateedha. Lawson bataskaana xiqqaa ollaa Fiskii Yuunivarsiitiitti argamu tokkotti galgala waa'ee tarsiimuu hokkara maleessaa barattoota kanneen barsiisuu eegale. Qabsoon hokkara maleessaa waan faayidaa qabu natti hin fakkaatu ture. Haa ta'u garuu filannoon magaalattii tana keessatti jiru kan biraa waan hin arganneef gocha jibbiinsa sanyii fi loogummaa dura dhaabbachuu kan danda'e sochii garee kana qofaati. Tooftaa qabsoo hokkara maleessaa kanaan jibbaa sanyummaa magaalaa Naashliin hoteelota garaagaraa keessa jiru balleessuuf wal ijaarree sochii keenya eegalle. Barattoonni kunneen osoo magaalaa keessatti hin bobbaafaminiin dura James Lawson leenjiin kennameefi kunis arrabsoo fi miidhaa warra adiin isaan irra ga'u akka dandamataniif jecha kan yaadameedha. Achiin booda hoteelota namoonni adiin heddumminaan itti fayyadaman dhaquuf murteessanii gareedhaan wal qabatanii garasitti qajeeluun balbala banatanii seenanii teessoo qabatanii tarree galanii ta'an. Haa ta'u garuu namni ijaan isaan ilaalanii ceemuun alatti homtuu itti hin dubbanne. Turtii muraasan booda keessummeessituun adiin takka dhufuudhaan akkas nuun jette. Hooggantoonni keenya garboota akka keessummeessinuuf nuuf hin eeyyaman jettee deebitee deemte. Hojjettoonni hoteelichaa osoo sa'aatiin hin gahin dursanii manicha cufuu eegalanis nuti ammoo barcumaa qabannee kitaabaa fi dabtara harkaa qabnu baafnee dubbisuu fi hojii manaa hojjechuu itti fufne. Jeequmsi nuti goonee homtuu waan hin jirreef eenyullee nu hidhuuf hiree hin arganne. Taateen kun battalumatti gaazexaa tokko irratti bahuun ummata bal'aa bira dhaqqabuu eegale. Ergasiyaas manneen nyaataa naannawa san jiran hoteela isaanii osoo sa'aatiin hin geenye ariitiin cufuu itti fufan. Turmaata torbaan tokkootiin booda ammas gareedhaan ijaaramne manuma sanitti deebine garuu homtuu nutti hin dubbanne. Torbaan sadeessoodhaaf gaafa qophoofnu hoteelonni kunneen kashalabbeedhaan nu reebsisuuf akkasumas poolisiidhaan nu hiisisuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii odeeffannoo arganne. Ta'us garuu waan uumamu cufaa simachuuf qopheessinee sochii keenya itti fufne. Garee keenya keessaa namoota odeessanuuf laatu qopheeffannee qabna. Jarri kun lakkoofsa ambulaansii fi maallaqa ittiin bilbilamu kiisa kaayyatanii waan ta'u hundaa qalbiidhaan hordofu. Gareen jalqabaa waytii gara mana nyaatatti seenan gareen lammaffaa fi sadaffaan naannawuma sanitti dhokannee ribnee waan ta'u hordofaa turre. Yoo hiriyoonni isaanii hidhaman jarris bakka jiraa bu'uudhaaf jecha. Akkuma baratame poolisoonni naannoo daqiiqaa 15tiif riphanii turan. Osoo homaa hin turre jeequmsi ka'ee ergasii dargaggoonni dura seenan ni hidhaman. Taatee sanaan booda poolisoonni haala ture to'annoo isaanii jala oolchineerra jedhanii yaadanis gareen duraan dhokatee tures hoteelicha ol duuduun teessoo qabatanii ta'ani. Jarattitti ammoo dubbiin faallaa itti ta'e. Isaan kanas yoo hidhan gareen sadaffaa seenuuf qophiitti jiru ture. Hidhaa fi doorsifni wayitiisanitti dargaggoota kanneen irratti raawwatame kan isaan boonsu malee akka jara hin gaddisiifne kunis qaama qabsoo hokkara maleessaa akka ta'e amanu. Kutannoo fi kaayyootti cichuun keenya humna jaraa akka laaffisu shakkii hin qabnu. Miidiyaaleenis dhimma jaraa jala bu'anii gabaasaa jiraachuun hidhamtoonni kunneen hubataniiru. Oduunis saffisaan bakka mara dhaqqabeera. Wixata ganama barattoonni hidhaman kunneen mirga wabii isaaniif akka eeggamu itti himamus hin barbaannu jechuun didan. Sochiin dargaggoota muraasaan eegalame achittis kumaatamoota of duuba hiriirsuun lammiilee gurraacha saalaa fi umriin osoo addaan hin fooyamin qabsoo kanatti makamuu itti fufan. Maallaqa funaanuu abukaatoo dhaabuu fi waan hundaan tumsuu jalqaban. Hiriirtonni ibsa kantiibaan magaalattii kennu dhaga'uuf daandii gubbatti tarree galanii eegaatiin jiru.
Kantiibichis ibsa kenne warra hoteela tumsuun akkas jedhee dubbate. Eenyuyyuu haa ta'u eenyus namni seera cabsee ni hidhama jechuun dubbate. Ta'us garuu barattoota kanneen keessa namni tokkollee kan seera cabsee hin jiru. Warri jeequmsa kakaasuun gurraachota reeban namni adiin tokkollee hin hidhamne. Bulchiinsi magaalattii fi poolisoonnis gurraachota dhiibuun waan hundaa humnaan to'achuun hidhaa fi doorsisaan qabsoon nuti eegalle waan salphamatti bittinnaa'utti fakkaate akkasitti of amansiisan garuu akka isaan yaadan hin taane. Ammas torbaaniin boodas wanti jijjiirame hin jiru. Barattoonni akkuma dura gochaa turan gara hoteelotaatti gareedhaan deemuun barcumaa qabatanii taa'uu ittuma fufan. Qabsoon hokkara maleessaa xiyyeeffannaa biyyaalessaa waan argateef daraanuu deeggartoota kumaatamaan dhalchuun jabaachaa dhufe. Bataskaanonni hedduun iddoowwan walga'ii qopheessuu fi maashinii maxxansaalee garaagaraa deeggarsa gochuu eegalaniiru. Kaayyoon keenya diinota dhiyoo jiran qofa osoo hin taane kanneen fagoo jiranis akka dhaqqabuudha jedhan hirmaattonni qabsoo kanaa. Tarkaanfiin itti aanu kan garee kanaan warra jibbansa sanyii qabanii fi oomishaalee isaanii akka irraa hin binne kan jedhutu labsamuun hojiitti hiikamuu itti fufe. Lagannaan kun akkuma jabaachaa dhufeen hidhaanis hammaatee itti fufe. Sababa kanaan suuqonni walakkaa magaalatti argaman gabaa dhabuudhaan kasaaraadhaaf saaxilaman. Warroonni adiinis sodaa irraa kan ka'e dukkaana deemanii waa bitachuu waan dhiisaniif osoo hin feene qaama mormii kanaa ta'uun tumsaniiru. Gurraachonni dhibbeentaa 98 lagannaa gabaa taasifame kana bittaa fi gurgurtaa lagataniiru. Hayyuun dinagdee yuunivarsiitii Fiiskii tokko akka ibsetti sababa kanaan suuqonni harka 40 ta'an kasaaranii jiru jedha. Guyyaa ayyaana Faasigaatti gareen dhimma siviilii hordofu tokko televiziyoona Meet the Press jedhamu irratti marii waa'ee qabsoo hokkara maleessaa ilaalchisuun gabaasa bal'aa dhiyeessee ture. Marii kana irratti Dr. Maartin Luther King hirmaachuun akkas jedhe. Hawaasni waa'ee qabsoo hokkara maleessaa kana sirnaan hubachuu qaba. Kun ammoo dhiibbaa hawaasa gurraachaa irra ga'u daandii ittiin sagalee isaanii addunyaaf itti dhageessisanidha jechuun dubbate. Torbaanuma sanitti walga'ii gaggeessuuf hirribaa kaanii wayitee qophaa'aa turretti ollaa keenyatti dho'insi jabaan tokko dhaga'ame. Booda yeroo gadi baanee ilaallu mana jireenyaa abukaatuu gurraacha tokkotu boombiidhaan haleellamee kan barbadaa'e arginee hedduu rifanne. Kunis kan raawwatameef qabsoo keenya irraa duubatti nu deebisuuf shira yaadamedha. Haa ta'u garuu gochi kunis abdii kan nu kutachiisuu miti. Lubii fi haati warraa isaatis dho'insa kanaan miidhaan qaama homaatu irra hin genne. Dho'insa kana hordofuun barattoonni waajjira kantiibatti bilbiluun isin dubbisuu barbaanna erga jedhan booda hiriira nagaa yuunivarsiitiitti baratan irraa ka'ee hanga biiroo kantiibichaatti dhaabbatu qindeessuu eegalan. Namoota 1,500 hiriira jalqaban. Daandii irratti ammoo uummanni 10,000 shallagamu isaanitti makamuun waajjira kantiibaa seenan. Barattoonni kunneen dabareedhaan kantiibicha gaafii muddan. Isaan keessaa shamarreen takka akkas jechuun gaafatte. Ani kan jedhu nama tokko sababa bifa isaatiif yookiin sababa sanyummaa isaatiin loogummaan irratti ni raawwatama jettanii amantu jechuun gaafii si dhiyeessite. Kantiibichis gaafii kee haala naaf dandameen iftoominaa fi karaa dhugaa qabuun deebisuuf nan yaala erga jedheen booda nama kamiifuu shaqaxaalee gurguraa osoo jiran gama biraatiin nama biroo keessummeessuu diduun bifa haamileetiin yoo ilaalle sirrii miti jedheen amana jechuun deebise. Guyyaa sanirraa kaasee magaalaan Naashvil suutaan jibbansa sanyummaa irraa fooyya'aa dhufte. Manneen tiyaatiraa, hoteelotaa fi iddoowwan gabaa garaagaraa keessa rakkoowwan kanneen guututti balleessuuf waggoota 3 hanga 4 fudhateera. Jijjiiramni kun kan dhufe erga kantiibaan magaalattii murtoo kana dabarsaniin booda. Daldaltoonni magaalaa sanis gocha duraan ture irraa fooyya'insa uumuun jibbaa sanyummaa irraa bilisa akka ta'an barattootatti himan. Barattoonnis ammas wal ga'uu waan itti aanu irratti marii taasisuun akkas jedhan. Nutis ammaan booda ibsa kamuu hin kenninu. Gaazexaas ta'ee miidiyaaleedhaaf hiriira addaan kutuu keenya eenyuufuu hin ibsinu jechuun waadaa galan. Sochiin qabsoo bataskaana xiqqoo keessatti tarsiimoo hokkara maleetiin eegalame yeroo gabaabatti bu'aa buusuun dhaabbilee fi warra ilaalcha jibbaa qaban irraa bilisa baasan. Adaduma mirga uummataa dhiibamaa deemuun tarsiimoon kun meeshaa qabsoo ta'ee itti fufe. Iddoo biraattis tooftaa kana haala kamiin babal'isuu akka dandeenyu hubanne. Sochii goonee itti milkoofne kanan qaamota garaagaraatiin wal barree miidiyaaleettis haala kamiin rakkoo keenya ibsachuu akka dandeenyu hunda barree jedhan hirmaattonni qabsoo kanaa.
Waggoota kudhan itti aananittis barattoonni kunneen muuxannoo fi beekumsa horatan kanaan gara kallattii kibbaa fi naannolee birootti duula gaggeessuuf imalan. Barataan Naashvil tokko akkas jechuun barreessee ture. Namni biroo akkasiif qabsaa'u teettee eeguu hin qabdu. Mootummaanis akkasiif mijeessu hawwuu hin qabdu. Tattaaffii kee qofaan kaayyoon kee akka galma ga'u ifaajuu qabda jechuun dhaamsa isaa goolabe. Afrikaa Kibbaa Cape Town. Dhuma torbaanii irratti kanneen jala ajjeefaman gamtaadhaan ba'anii dhaadannoo dhageessisaa awwaalatu. Bara darbe kanneen rasaasa poolisiitiin ajjeefaman oduu isaanii himuun akkuma odeessaa haala qilleensaa salphaa fi kan baratame ture. Lammiileen gurraacha Afrikaa Kibbaa kanneen miiliyoonotatti lakkaa'aman qabsoo mirga walqixxummaatiif godhan finiinsuun sirna seeraan apartaayidii jedhamu wixiname hundeen buqqisuuf kaaniiru. Qabsoon kunis fincila uummataa jedhamuun moggaafameera. Humnoonni waraanaa sirnichaa naannoo gurraachonni jiranitti miidhaa gurguddaa wayitiitti raawwataa turanidha. Gochi kun dargaggoota xiqqeen ukkaamamanii turan daraanuu dheekkamsiise. Namoonni nagaa daandii gubbaa imalan osoo hin hafin miidhamtoota hokkara kanaa ta'aniiru. Akkuma duraan baratame ammas kanneen balaa kanaaf saaxilaman lammiilee gurraacha ta'an qofaadha. Dabaa fi cubbuu isaan irratti raawwatamuun kan aaran dargaggoonni magaalatti hooggantoota filatanii rakkoo kana haala ittiin ofirraa qolachuu danda'an irratti tarsiimoo baasuu eegalan. Poort Elizaabeet jiraataa kan ture dargaggoon ganna 27 Meekuseelii Jaakii wettii umrii isaa ijoollummaa irraa kaasee dargaggoota ijaaruun muuxannoo nama qabudha. Poolisoonni hidhatanii fi dargaggoota harka duwwaa jiran jidduutti falmii cimatu gaggeeffama. Poolisiin gara laafinna tokko malee itti dhukaasee ajjeesa ture. Wayitiisan gocha isaanii kana saaxiluun jeequmsa ganda keenya keessatti uumamu dhimmi qe'ee isaaniitti akka raawwatamu gochuu qabna jechuun murtee irra geenye turre. Kiiloomeetira 4 kan fagaattu Poort Elizaabeet keessa kanneen jiraatan uummanni adiin irra caalaan isaanii waa'ee roorroon irratti raawwatamtu kana quba hin qaban. Miidiyaaleen abbummaan isaanii warra adiin dhuunfatamanii fi gaazexoonni mootummaa jala jiran hunduu gocha lammiilee gurraacha irratti raawwatamu kana tokkoon isaanii illee ummataaf hin gabaasan ture. Warri adiin kanneen muraasa ta'an diddaasannaa apartaayidii kanatti makamanii jiru. Isaan keessaa hojjettuu dhimma hawaasummaa kan turte Jaanet Cheerii nama tokkodha. Jaanet wayitii barattuu kolleejjii turte irraa eegaltee kan seeraan uggurame miseensa koongiresii biyyaalessaa Afrikaa turte. Dhiibbaa gurraachota irratti raawwatamu kana gara qe'ee warra adiitti fiduuf kan yaanneef ka'umsi keenya loogii sanyummaa osoo hin taane mootummaan gocha sukkanneessaa uummata gurraacha irratti raawwatamuuf dantaa akka hin qabne agarsiisuudhaaf jecha saaxiluuf murteessinee jetti. Wayitii kanatti waldaaleen falmattoota mirga siviilii kan uummata gurraachaan hundaa'an bayyanachaa dhufaniiru. Adaduma waldaaleen kunneen cimaa dhufaniin humnoonni mootummaa sochii uummataa to'achuu dadhabaa adeeman. Sababbiin isaa waldaaleen kunneen uummata keessatti bu'uura cimsachaa waan dhufaniifi. Achiin booda suuta suutaan nama hundaa gara qabsoo uummataa kanatti makuuf anjaan argamaa dhufe. Namni hunduu ga'ee isaa beekee waan qabsoon irraa barbaaddu gumaachuuf of qopheessuutti ka'e. Tarkaanfiin jalqabaa meeshaalee fi shaqatoota warra adii lagachuun kanneen warra gurraachaa humneessuu irratti kan xiyyeeffatudha. Kana gochuufis hanga qophiin xumuramutti yeroon torbaa muraasaa kennamuun haal duriin barbaachisu taasifamaa ture. Kunis tarsiimoo Meekuseelii Jaakii kan warra adii irratti dhiibbaa geessisuu malu hojiitti hiikuuf kan kaayeffatedha. Namoonni miliyoona walakkaa ta'an walakkaa magaalaa suuqota warra adiitiin meeshaa bitachuu lagachuun kan gurraachaa qofa akka bitatan amansiisuu irratti kan xiyyeeffatudha. Dabalataan gurraachonni shaqaxaalee barbaachisoo ta'anii fi kan uummanni fedhu bituudhaan suuqiiwwan isaanii keessatti akka dhiyeessanii fi gatis gadi buusanii uummataaf akka gurguran amansiisudha. Yeroo kanatti uummanni walgahii bahuu hin danda'u. Mootummaan waan hundaa danquun iddoon uummanni wal arguu fireetti argatu torbaaniin sirna awwaalchaa qofa irratti waan ta'eef qindeessitoonni qoqqobbii dinagdee warra adii irratti qindeessan kunneenis bakkuma awwaalaa kanatti hawaasaan wal arganii ergaa isaanii dabarfatu. Dhimma qoqqobbii dinagdee ilaalchisuu uummataaf haasawaa kan taasisu dargaggoo Meekuseelii Jaakiiti.
mootummaa fedhii uummataa qofaan filame barbaanna. Lagannaa kana eegaluuf guyyoota 2 qofatu nuuf hafe. Tarii mana hidhaa nu seensisuu danda'u. Guyyaan isaa wixata, guyyaa milkii. Waan tokkollee irraa hin binnu. Maaliif kibriitii hin ta'in? Lafti dhiitee bari'uu hin dhiiftu. Akkuma baratame har'as bariitee jirti. Ganama naannoo sa'aatii 4tti jijjiiramni jiru mul'achaa dhufeera. Kan duraan lammiilee gurraachaan bittaa fi gurgurtaan jaatanuuftu dukkaanonni gara kaaba biyyattiitti argaman har'a ona fakkaachuun hadiyyoomaniitiin jiru. Lagannaa fi qoqqobbii milkaa'uusaa addaan baafachuuf qaruutee yookiin warra ragaa funaanan garasitti erguun abuuranii labsiin dhibbaan dhibbatti milkaa'uusaa hubatan. Tooftaa qabsoo baatilee 10 wixiname keessaa tokko kan ta'e lagannaan gabaa guyyoota 5 keessatti injifannoo jajjabduu galmeessuun gara iddoowwan birootti ariitiidhaan babal'ataa jira. Kunis mootummaa abbaa irree sirna apartaayidii gaggeessuuf balaa guddaa ta'eera. Waan adeemamaa jiru kanan tasumaa obsuu hin dandeenyu. Kanaafuu mootummaan labsii nageenya uummata tiksuu bahe keeyyata 3 muraa 1953 bahe bu'uura godhachuun naannoowwan akka Poort Elizaabeet dabalatee magaalota hedduutti labsii yeroo muddamaa labsameera. Waraanni Afrikaa kibbaa gandoota gurraachonni jiraata humnaan to'annoo ofii jala galcheetiin jira. Sochiin guyyaas ta'ee kan halkanii labsii yeroo muddamaatiin uggurri kaa'ameera. Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manneen hidhatti guuraman. Dargaggoota hedduu irratti reebichi hammaataa dhufus kanaafis lagannaan gabaa addaan cituu hin dandeenye. Humnoonni tikaa hooggantoota qabsoo kana adamsanii qabuuf itti milkoofne. Labsii yeroo muddamaa labsinaan jeeqama keessa seenanii jiru jechuudha. Sababbiin isaa tarsiimoon nuti diriirsine milkaa'uu fi apartaayidiin gaafii keessa waan seeneef umrii isaa dheeressuuf labsii muddamaa kana labsatan. Makuseelii Jaakii poolisaan adamfamaa waan jiruuf hidhaa jalaa baqachuun dhokatee manatti waayillan isaa kanneen dhimma qabsoo kana sochoosaa turan wajjin dhoksaa wal arguun haala jiru irratti ni mari'atu. Lagannaa gabaa fi qoqqobbii kana osoo hin kaasiin kan biraas irratti dabaluun dhiyeessine. Gaafileen kunneenis tajaajiloonni uummataaf taasifaman hundumaafuu bifa walqixa ta'een haa kennamu. Loltoonni qe'ee jireenya uummataa keessaa haa ba'an kan jedhuu fi yeroo sanitti wantoota osoo hin guutamin hafan akka guutaman gochuufaa ture. Dararaa wayitiisanii daangaa darbuun obsa kan nu fixachiiseera. Ta'us garuu nuti gama keenyaan waan dhabnu tokkollee hin qabnu waan ta'eef jarjarsuu hin qabnu ture. Isaan garuu maallaqa danuu kasaaraa turan. Dhumarratti hoogganaan mana maree daldala Poort Elizaabeet Toon Geelsaan isin wajjin marii gaggeessuu barbaade jechuun nu gaafate. Komii fi gaafilee uummataan dhiyaatan keessaa anis hedduu isaanii ni deeggara jechuun Jaakii fi waayillan isaa wajjin marii erga taasiseen booda gaazexeessitootaaf ibsa kenneera. Wantoota kallattiin nu ilaallatan kan nuti furuu dandeenyus jiru. Kan gama mootummaatiin fallitti barbaadamus akka jiran ibseera. Jaak hoogganaa dargaggootaa ta'uun waggoota hedduuf kan ture yoo ta'u, amma immoo tooftaa lagannaa gabaa inni baasee hojii irra oolaa jiruun nama mootummaadhaan akka malee adamfamaa jirudha. Koloneel Loorensi Dippileesii konyaa gara bahaa keepitaawonitti hoogganaa kutaa tikaa fi odeeffannoo ture. Akkuma atuu jettee eenyuun irraayyuu meeshaa bituu hin barbaannu waan jedhaniif qofa yakkamaa ta'uu hin danda'an. Kun qoqqobbii uummata hundaati. Namoota kana hunda hidhuu yookiin ajjeesuu hin dandeettu. Yoo dogoggoruu baadhe tooftaan kun kan Mohaandas Gaandiiti. Humnootiin nageenyaa biyyattii lagannaan labsame addaan cituu dinnaan tarkaanfii fudhachuuf murteessani. Mekuseelii Jaakii fi hiriyoonni isaa bakka itti dhokatanii turanii adamfamuun qabamanii hidhaman. Hooggantoota yoo hiite uummanni abdii kutata, amantas dhaba. Kun ammoo sodaa fi hokkara hamaa uumuu danda'a. Balaa uumame kana hordofuun kanneen mootummaa fi warra jeequmsatti hirmaatan akeekkachiisan keessaa lallabaan amantii Deezmaan Tuutuun nama tokko ture. Waan nurratti akka raawwatamuun feene hojjetaa gatii qabsoo keenyaa maaliif busheessinaa? Qoqqobbiin dinagdee fi lagannaan gabaa baatii 4 lakkoofsiseera. Hojjettoonni gurraachotaa kanneen kuma hedduu ta'anii fi warra adii bira dalagan hojii isaanii itti fufanii jiru. Haa ta'u garuu meeshaa takkallee isaan irraa hin bitan. Ka'umsi qabsoo keenya warra adii jibbuudhaa miti. Akkamitti jara jibbinaa? Isaanis uummata keenyaa bara. Nuti kan gooneef rooroo nurratti aggaamamtee jirtu ofirraa qolachuuf tooftaa akka qabsootti dhimma itti baanedha.
Kufaatii dinagdee fi abbaarummaa sirna apartaayidiitiin wal qabatee dinagdeen biyyattii gatantaraa waan dhufeef kaampaaniiwwan biyyoota alaa Afrikaa kibbaa gadi lakkisanii keessaa godaanuu jalqaban. Mootummaan dursitoota lagannaa gabaa fi qoqqobbii dinagdee qindeessuun shakkamanii hidhaman ragaa qubsaa waan irraa dhabeef mankuusilee jaakii fi namoota biroo kanneen hidhamanis akka hiikaman ajaja dabarse. Irra deebiin labsiin yeroo muddamaa ammas icciitiidhaan labsamee jira. Loltoonni mootummaa gandoota warra gurraachaa weeraruun namoota kumoota hedduu hidhatti uggurani. Poolisiin waldaalee siviilii fi falmattoota mirga namoomaa waajjira isaanii cabsuun ragaalee garaagaraa jalaa saamuun fudhateera. Hiriirtonni fuuldura gamoo paarlamaa biyyattii turan walakkaan reebamuun yoo hidhaman gariin ammoo dheessanii jalaa bahaniitiin jiru. Hokkarri uumamee sa'aatii 16 booda pirezidaantiin yeroo sanii bootaan paarlamaaf haasawa godheen ANC fi paartiin koomunitii hidhannoodhaan deeggaramanii fincila kaasuuf akka jiran odeeffannoo argannee jira jechuun dubbate. Labsiin yeroo muddamaa waggaa waggaadhaan haaromfamaa waggaa 3f akka turus ibsame. Mormitoonni farra apartaayidii yeroodhaaf riphan malee dhokatanii tarsiimoo hokkara sagalee maleessaatiin tattaaffitti jiru. Hanga fedhan dhoksuuf yaalanis bilisummaa fi jijjiirama kana kan fidan ANC qofa osoo hin taane gamtaa waldaalee garaagaraa of jalatti hammatee ture kan adda tokkummaa fi dimokiraasii jedhamuuti. Yeroo ammaa ijji addunyaa guutuun Afrikaa kibbaa irra jirti. Bootaan aangoo akka lakkisu erga dirqisiifameen booda FW de Klerk pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'uun filatame. Hoggasuma akka filatameen qoqqobbii paartilee siyaasaa irra kaa'amee ture hunda isaa akka kaafamu taasise. Waggoota 27f hidhamee kan ture Neelsan Maandeellaas mana hidhaa irraa akka hiikamu godheetiin jira. Neelsan Maandeellaa fi de Klerk heera biyyattii kan hawaasa Afrikaa hunda galeessa hammatu waan raggaasaniif badhaasa Noobeelii nagayaa badhaafamaniitiin jiru. An Osmaan Baayyuutii fayyaa ta'u. Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country.